Tokkotaane milkiina hundi keenya tokkomnu wal jibbaatu yudhukkuba wal jibbarraa fagaannu humnaan qabnu yoo facaane jabinni yoo tokkotaane humnaan qabnu yoo facaane jabinni yoo tokkotaane kan qabanne jirru diini islaamaati nuti warra rabbii guddaaf masakamu amantii heeraa fi seera ofii qabu seera qaroomi shaarre zamana kamu addaan baasa dhugaaf dheeraa daandii jiru bara bara seera yoomuu haara kan abadan jarre kan qaroomni tokko dhufe isan sharre kan keessattuuf laallu daawwitii jireenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Eeruu Miidiyaa kun kan daawwachaa jirtan Eeruu Miidiyaa. Eeruu Miidiyaan yeroo yerootti guyyaa guyyaatti fi akkasumas yeroo garagaraatti oolmaa fi bultii hawaasa musliimaa gurra addunyaatiin gahaa turuun isaanii yaadata. Egaa kamaarree har'as sagantaa bareedduu fi qophii hawaasni musliimaa argee itti gammaduu qabu qabannee isin dhiyaannetti jirra. Egaa akkuma beekamu tibba kana akkuma gama sooshaal miidiyaa Eeruu Miidiyaa keenyarraan daawwataatiin turtan qaamoleen hoggansa olaanoo JTD duula gabaabaa maqaa mata dureen isaa supervision yookaan immoo karooraa fi to'annaa fi hordoffii jedhuun bahuun isaanii yaadatama. Kan bahees JTD damee 8 irratti yoo ta'u 8ffaan isa har'aa isin daawwachiisnu kana JTD Jimaata Loodee yookaan immoo magaalaa Jimaata Loodeetti ijaarame jechuudha. Jamaa Musliima torban diidaa damee Jimaata Loodee jechuun immoo jamaa tibba asaanaa kana gama jamaa musliimaa torban diidaatti dabalamedha. Jamichi kun tibbuun kanatti dabalamee kaka'umsaa fi cimina guddaarra kan jirudha. Kanuma wal qabatee hoogganaa waliigalaa kan jamaa musliimaa torban diidaa Abdul Hakiim namoo achitti argame dhaamsaa fi akkasumas sagantaalee babbareedaa hawaasa dammaqsuudhaan hawaasa hirriba maanaa rafe dhaamsa garaagaraa dabarsuu fi akkasumas daa'iin beekamaan jama'ichaa Sheek Gazaalii fi Ustaaz Awwal Umar faa irratti argamaniitiin jiranii kallattimaan inshaallah yaadota isaanii dhageeffannee walidachaanaa nu hordofaa isiniin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Eeruu Miidiyaa akkam jirtan bakka jirtanitti kunoo imalarra jirra aanaa Loodee Heexosaa magaalaa Jimaata Loodee jirra jechaadha har'a. San keessatti hojii jamaa musliima torban diidaa asirratti gochaa jiru torbiiwwan kana aanaalewwan hanga gadii gama seeruuti irraa ol eegalee hanga irranaatitti sochii gochaa jirra. Ana wajjinis daa'in waliigalaa jamaa torban diidaa Sheek Gazaalaa Jamaalii fi akkasumas immoo Ustaaz Awwal nabiratti argamu. Kanaaf isaan waliinillee sochii godhaatiin jirra jechaadha. Jabaadhaa jarmiyaa musliima torban diidaa kallattii hundaan akkaataa hundaan tartiiba hundaan cimsuuf qophiitti jirra. Har'a kun magaalaa Jimaata Loodee keessatti argamna. Jamaa musliima torban diidaa damee Jimaata Loodee cimsuudhaaf bakka kanatti argamna jechaadha. Jajjabaadhaa kallattii kanaaf jirtan ijaarama irratti sochii ijaarama irratti jabaadhaa. Rabbi nu haa jabeessu wal haa jabeessinu. Jajjabaadhaa isiniin jenna uummanni keenya kan biyya keessa jirtanis kan biyya alaa jirtanillee sochii jarmeenii torban diidaa godhaa jiru kana ijaarama hawaasaa da'awaaf darsii baadiyyaa magaalaa keessa diriirsuu kana jajjabaadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala al-mabuusi rahmatan lil alamin. Obboleeyyan kiyya arraantana magaalaa eega kana argitee guddoo eega kana aanaa Loodee Heexosaa keessatti argamna jamaa ijaaramaa jiru irratti. Kanaafuu rabbiin kenna wa'tasimu bihablillahi jamii'a walaa tafarraqu waan nuun jedheef haada rabbiititti hidhamaati wal qabadhaa socho'aa waan rabbi jedheef waan kalee ansaaraaf muhaajirri walitti hidhamaniin jamaa torban diidaa sochii eega kana xumura argitaniitiin ameera keenya ka waliigalaatii fi riipportoroota keenya fi eega kana akkanuma koreewwan jamaa keenya wajjin sochii gara Jimaata Loodeetti gooneen jamaan keenya sochii miilanaa cimaa jira. Namni keessattuu ijaaramtanii sochii guddaa waggaa jaaffaa xumuraa jirtan akka miilana galii irratti nu jabaatan warri keessa
jam'ati torban diidaa bu'uura barnoota ibaadaa wallaaluma biyya keessaa baasuuf sochii guddaa jam'aa gadi cimee socho'uu fi isa ittiin beekamu keessaa isa tokko kan isin jenna. Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni miidiyaa Eeruu miidiyaa daawwataa jirtan hundi keessanuu maashaallah guyyaan har'aa guyyaa gammachuu guyyaa immoo hojii jamaa'aatiif jamaan kun kaka'umsa godhatee ijaarumni isaa gaccinuu irraa aanota hedduu keessa tarkaanfataa jiru. Haa cimsinu haa jajjabeessinu ammaan kan argamnu aanaa loodee heexusaa magaalaa Jimaata keessatti argamna. Jama'aan kun irraa turuu miti irraa hafuu miti daqiiqaa takka bira dhaabbatuu dhabu nama seenessa wanti kun ifaajee diinaati. Diinaa kanaaf haa ifaanyu bira haa dhaabbannu. Ansaaraa fi muhaajirri diinaa kana bira dhaabatanii waggaa hedduuf itti miidhamanii itti cinqamanii itti ajjeefaman nu har'a lafa bal'inaa asfaaltira deemuu dadhabuun keenya baay'ee nutti fafa. Kanaaf haa jabaanu walaa jabeessinu wal bira haa dhaabbannu diinaa kana haa utubnu isiniin jedha. Jajjabaadha hundi keessanuu bakka jirtanitti kabaadiyaa jirtanis akkasuma magaalota irra jirtanis bakkuma jirtan biyya keessa jiraattanii biyya alaa jiraattanii bootama jiru haa wal jabeessinu haa jajjabaanu diinaa kana bira haa dhaabbannu isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan Eeruu Miidiyaa. Eeruu Miidiyaa jechuun immoo miidiyaa hawaasa islaamaa ta'anii baadiyyaa garaagaraa iddoolee isaan itti rakkoo qaban hawaasummaa keessatti diinagdee keessatti diinaa fi waliin jireenya hawaasummaa keessatti maal fakkaata waan jedhu kan isin gabaasaa jirudha. Kanaaf inshaallah anillee sagantaa kanaan kan isin bira dhaabadhe maqaan koo Saajid Sa'idaati. Inshaallah Eeruu Miidiyaa kana qofa osoo hin taane rakkoolee jira wantoota garaagaraa gingilchee isin bira dhaabetanii inshaallah isin daawwachiisuudhaaf qophii guddatu jira. Kana qofa osoo hin taane saatalaayitii addunyaa irratti ta'uudhaaf rogaa olsaa fi kanaaf bira dhaabadhaa sagantaa keenya garaagaraa kan nuti dhiyeessinu kana laayik koomatti nu godha akkasumas akka yeroo isin bira ga'u sabiskiraayib nu godhanii mallattoo gubbarraa san akka isin gaafannaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.